Welcome back baga dhuftanii kutaa irraa kanaan wanti barachaa jirru jechoota dhibban duraa jechuudha kan namni afaan ingiliffaa wanta akka hin beekne barachuu qabu jennee kan kutaa kutaadhaan ilaalaa jirrudha jechuudha. Soddomii torbaffaa jirra. Drink jedhu beekamna. Nyaachuu barree dhuguu barraa jechuudha. Drink akkaataatti dubbisnus baruu qabna. Drink means to take liquid into the mouth. Liquid jechuun dhangala'aa jechuudha. So to take liquid dhangala'aa fudhachuu jechuudha into the mouth afaanitti ol fudhachuun maal jechuudha? Dhuguu jechuu ta'a jechuudha ingiliffatti yeroo ibsamu. So drink jechuun dhuguu jechuudha. Fakkeenyaaf akkam jechuu dandeenya? I drink water. I drink water kayyadu. Okay, water jennaan imre. Akka Britishitti yoo ta'e water yaani isaan water. I drink water yaani isaan. Akka Ameerikaatii fi akka baay'inaan akka addunyaatti haasamutti yoo ta'e immoo I drink water. I drink water jedhani. Tii gara diitti deebisuu qofa jechuudha. Iccitiin biraan jiru water bakka jettu water goota jechuudha. So I drink water ani bishaan nin dhuga. Okay, wanta guyyarraa goonuuf wanta guyyarraa goonu waan ta'eef maal jenneeni simple present fayyadamne jechuudha. Okay, inni itti aanu he drinks tea jedha. He drinks tea maal jechuudha? Inni shaayii dhuga. She drinks tea jennaan isheen maali? Isheen shaayii ni dhugdi. Kunis wanta guyyarraa isheen gootu waan ta'eef one of the daily routine that she perform every day. Waan guyyarraa isheen gootu waan ta'eef so simple presentidhaan ibsine jechuudha. Okay, she drinks tea. Fakkeenya itti aanu do you drink milk? Do you drink milk? Asirratti whenever there is question mark at the end of any sentence we have to stress a little bit. Xiqqoo qaqqabu qabna jechuudha gaaffii fakkeessuudhaaf. Do you drink milk jettee dhaaboo sun taane do you drink milk akkasitti xiqqoo qaqqabda jechuudha. So ati aannan dhugdaa jechuudha. So irra deebinee dubbisnu alta. I drink water. She drinks tea. Do you drink milk? Okay. Fakkeenya 38 dhufnee jirra. Okay. Jecha namni hundi beekuu qabu akka afaan jalqabaatitti. Jechootaan jalqaba barachuu qabu keessaa tokko kan ta'e isa like jedhamtu tana jechuudha. Okay? Akka barataa ingiliffaa jalqabatti jecha like jettuu beekuun qaba jechuudha. Okay? So like jechuun to enjoy or feel good about something. Jaalachuu jechuudha yookiin immoo fedhuu jechuudha. Okay, yeroo baay'ee viidiyoo amma laalaa jirtan tana iddoo like jedhamtu kana naatu ka'a jedha yeroo baay'ee namoonni. So like naa godha yeroo jedhu naa jaaladhaadha jechuudha waan san. Okay, like and dislike jiraamire. Dislike jechuun jibbuudha, like jechuun fedhuudha yookiin immoo jaalachuu jechuudha. Okay, so fakkeenya wajjimee haa ilaallu. Maal jedha kun? I like coffee. Coffee jennee dubbisnaa jechuudha buna akka jennu san. So I like coffee. I like coffee. I like coffee jennu jechuudha. Maaltu asirratti? I like coffee. Maaltu irraa irra teettanii kan yaaddan ta'e? I like coffee. Maal agartanam? What did you realize here? I like coffee. Xiqqoo irraa muree jechuudha. I like coffee. I like coffee. Kee jettu sagalee ka jettu tanaan xiqqishoo humna isii irraa hir'ise jechuudha. I like coffee. Like yoo qofaatu mul'ata jechuudha. So ani buna nan jaaladha jechuudha. Okay. Do you like music? Do you like music? Muuziqaa ni jaalatta jedha asirratti. Okay. Yookiin ni feeta jechuudha jechuudha. Fakkeenya itti aanu she likes books jedha. She likes books. Isheen kitaabota ni jaalatti jedha. So iddoo kanatti tarii gaafiin mataa keessan keessa dhufuu danda'a. Asirratti essi daballee jira likes ka jedhutti. Asirrattis jecha book jettu irrattis essi daballee jira.
garaagarummaan asirra essi dabaluudhaati fi asirratti essi dabaluudha maali kan jedhu mataa keessan keessa dhufee jira laata. If that happen yoo kun kan ta'u ta'e xiinxalaa jirtanii jechuudha. Baay'ee isinii galaa jira jechuudha. Gaafii isinitti uumuu danda'uu qabaa jechuudha. It should be able to create a question in your mind. Gaafii mataa keessan keessatti uumuu danda'uu qaba jechuudha. Jechi kun himni kun jechuudha. So asirratti akkuma reefu isiniin jechaa ture yookiin immoo akkuma duraan isiniin jedhe mataan hima kanaa shiidha. Subjectiin yookiin pronouniin maqni nuti qabnu shiidha singiliidha. Singular subjectii qabna asii waan ta'eef sababa kanaaf verbiin itti aanee dhufu like ka jedhudha. Jecha like jettutti okay essi dabalachuun qaba jechuudha. So that's the rule. Kun seera jechuudha. Asitti yoo essi maaliif hin dabalee ka jennu ta'e sababiin isaatis isheen kitaaba dubbisuu jaallatti yeroo jedhe kitaaba hoggaan jedhe amma asirratti kuni jechi book jedhu kuni noun maqaa jedhaniin maqaadha. Waraqaa walitti qabamtee teessu tan irratti waa namni barreessee irraa waa dubbisu saniin kitaaba jedhaniin miti. So jecha kitaaba jedhu kannaniif ingiliffaadhaanis afaan ingiliffaatiin book jedhu kannaniif afaan keenyaan immoo kitaaba jenneeni. So maqaan kuni yooessiin itti dabalame hiikni isaa maali? Essi maqatti dabalu jechuun waan sana dandeessuu jechuudha, heddummeessuu jechuudha. So ishiin kitaabota kan ishiin jaallattu malee kitaaba tokko qofaa miti. Sababa kanaaf dandeessuu qabna jechuudha. Kitaaba ka jedhu kitaabban godhuu qabna jechuudha. Kitaabilee yookiin kitaabban. Okay? So she likes books. Isheen kitaabban yookiin kitaabota ooma kitaaba ta'e dubbisuu jaallatti jechuudha ta'a jechuudha. Okay? I hope you understood it. Isinii gala jedheetii yaada. Here we are on 39th. Soddomii sagalaffarra geenyaa jirra. So love jedha jechuudha. Maali dhiiroo garaagarummaa love fi like jidduu jirtu. We're gonna see it kan ilaallu ta'a jechuudha. So love means to like very much. Okay? Love jechuun haalan jaalachuu ta'a jechuudha. Okay? Okay. So the power of love is stronger than the power of like jechuudha. Humniti love ida like irra jabdu jechuudha. Okay? Asirratti kana nu agarsiisa. Haalan jaalachuu jechuudha wanta tokko. Okay? So I love my family. Okay? I love my family. Maatii koo okay, ani maatii koo nan jaaladha. Okay? Ati akka haalan jaalattu agarsiisa jechuudha. Yoo asirratti I like my family jette baay'een jaalattu jechuudha. Humna jaalala jettu san hin qabdu jechuudha. Okay? Jecha ati fayyadamte powerless ida jechuudha xiqqisho. Humniti isaa dadhabaadha jechuudha yoo like fayyadamte iddoo kana. So I love my family yeroo jettutti maatii koo haalan nan jaaladha jechuu nu agarsiisa jechuudha. Okay? Fakkeenyi itti aanu he loves football jedha asirratti. He loves football. Okay? Inni kubbaa baay'ee jaalata jechuudha. Haalan jaalata jechuu nu agarsiisa. Inni kubbaa miilaa ni jaalata. Okay? So inni itti aanu maal jedha? We love our teacher. We love our teacher. Nuti barsiisaa keenya ni jaalannaa jechuu jirra jechuudha. Okay? Haalan jaalachuu keenya ibsaa jirra jechuudha. We like our teacher jechuu fi we love our teacher jechuun garaagarummaa akkasiisan qaba jechuudha. Okay? The last word for today. Jecha arraaf xumuraa jechuudha. Play means to do fun activities or game. Wantoota nama kofalchiisuu, wantoota adda addaa gochoota ati gootu jechuudha ittiin bashannanuudhaaf. Okay? Yookiin immoo game yookiin tapha jechuudha. Walumaa galatti play jechuun taphachuu jechuudha yookiin tapha jechuudha. Okay? So fakkeenyaaf children play outside. Children play outside. Outside. Okay? Ijoolleen ala taphatti jechuudha yookiin immoo ijoolleen ala taphatu. Ala taphatan jechuu dandeessa jechuudha. Okay? This is just the present tense jechuudha. Waan present tense ida yookiin immoo wanta guyyaa guyyaan namni godhu waan ta'eef present simple present fayyadamne jechuudha. So I play football. I play football. Okay? Asirratti jechi play jettu kubbaa taphachuu kee agarsiisu jirti. I play football an kubbaa miilaa nan taphadhaadha. Okay?
inni taanu she plays amma waan kana focus irratti godhaadha. Esin dabalee jechuudha play irratti sababa mataan himaa kiyya subjectiin kiyya singular ta'eef okay SCT dabalee jechuudha. She playing jedhu jechuudha. She plays in jedhamale. So she plays with her sister. Okay. Isheen obboleettii isiitii wajjin taphatti. Okay. So now before I end this session, let me sum up for you. Mee keessa deebinee summarize haa waliin goonu. Okay. Waan hanga ammaa ilaallee jechuudha. So wanti ilaallee do ka jedhu ilaallee to act or to perform dalaguu jechuudha jenne. Itti aansinee maal ilaallee go ka jedhu ilaallee to move from one place to another jenne iddoo tokko irraa tokko deemu yookiin immoo deemuu jechuudha jenne. Sambooddee come ka jedhu ilaallee come jechuun dhufuu jechuudha to move toward a place or a person jenne. So soddomii afuraffaratti maal ilaallee see ka jedhu ilaallee arguu jechuudha. Okay, garaagarummaan arguu fi ilaaluu jidduu jirtu jechi lachuutu wama arguu ta'a yookiin ilaaluu arguun waan takka arguu yoo ta'u ilaaluun immoo waan takka ijatti dhaabdee ilaaluu ta'a jechuudha. Okay, look jedhaniin isa sanii. Sambooda maal ilaallee eat ka jedhu ilaallee nyaachuu jechuu yoo ta'u sambooda dhuguu ka jedhu ilaallee jechuudha. Waan takka dhuguun ingiliffaan maal akka ta'e akkaataa itti dubbatu ilaallee jirra. Sambooda like ka jedhu ilaallee like jechuun waan takka fedhu yoo ta'u love ka jedhu kunis akkuma likeidha fedhu yookiin immoo jaalachuu yoo ta'u wanti adda isa taasisu more powerful than like akka humna irra qabu barree jechuudha jechi love jettu. Okay, jaalala haalaan ati waan takka jaalattu akka agarsiisu ilaallee jirra jechuudha. So sambooda maal ilaallee play ka jedhu ilaallee jechuudha xumurratti. Play jechuun to do fun activities or game waa taphachuu waan si gammachiisu sochiilee ati gootu. Okay, ittiin bohaaruudhaaf kan ati gootu yookiin immoo hiikni isaa afaan oromootiin taphachuu jechuudha. Fakkeenyaaf the children play outside, ijoolleen ala taphatti. Welcome, baga dhuftanii barumsi keenya kan jechoota dhibba takka namni afaan ingiliffaan beekne dura irratti barachuu qabu jennee ilaalaa turre kan itti fufu ta'a. Hamma xumura viidiyoo kanaa yoo nu faana turtan waan takka barattan malee akka hin deemne nan abdadha. Okay, now let's get started. So jecha 41 farra keenya jira. Jechi 41ffaan kutaa irraatiif jalqaba ka ta'e kuni work jedha jechuudha. Maal jennee dubbifna? Work. Okay. What does it mean by work? Work yeroo jennu maal jechuu keenya? It means to do a job or task. Maal jechuudha? Job yookiin immoo hojii hojjechuudha yookiin immoo task. Afaan keenyatti amma wantoota adda baasuu qabnutu jira jechuudha. Yeroo baay'ee work yeroo jedhanii dhageenya. Akkasuma job gizee jedhanii si dhageenya. Task yeroo jedhamus ni dhageenya. Baay'inaan akka job fi work itti dhagahamu baatus taskiin akkasuma wantoota nuti beekuu qabnu keessaa tokko jechuudha. Hojiidhaan kan wal qabatudha jechuudha. Akkasuma wantoota kanneen wajji kan wal qabatu ka adda baasuu qabnu. Career waan jedhamu tokko jira. Innis hojiidha. So nuti kana hundaa'u hojii jenneetuma qabnee jechuudha akka afaan keenyatti. Garuu wantoota kana ibsa isaatii hojii kan ilaallu ta'e afaan keenyattis adda nu ba'a jechuudha. Akkaataan nuti jechoota kana itti ilaallu ifa nu ta'a jechuudha kana booda. So jalqaba irratti jechuudha. Okay, jalqaba irratti ibsi inni workiidhaaf kenne to do godhuudha yookiin hojjechuudha. A job jedha. Okay, hojii hojjechuudha. Or task gahee hojii yookiin or task jedha yookiin task waan jedhamu hojjechuudha jedha. Maal jechuu akka ta'e beekuudhaaf dura ibsa isaanii haa ilaallu. Okay, job means, okay, so when we say job, it refers to a specific position of employment, often short-term or temporary. Job jechuun hojii nuti yeroo gabaabaadhaaf hojjennu jechuudha. Job yeroo jennu hojii kam akka ta'e adda baasti jechuudha. Specific jechuudha. Hojii kana sani jedhamtee waan maqaa dhaamuu danda'u tokko jechuudha. Waan generaalaa miti akka walii galatti walii qabataan kan yaamnu miti jechuudha. Okay, maalifi
what's your job sin jedham tokko tokko hojiin tee maali yeroo sin jedhutti specific barbaadaa jira jechuudha. Okay, addatti hojiin kee maal akka ta'e gaafachuudhaaf jechuudha. It is also often it is for short term or temporary. Jobbiin kuni hojii nuti yeroo gabaabaaf hojjennu yookiin immoo yeroo murtaa'eef hojjennudha jechuudha. Okay, hojii san irratti maallaqa itti argannaa jechuudha. So fakkeenyaaf job yeroo jennu cleaner qulqulleessaa ta'uu dandeessaa, teacher. Okay, hojii guyyaadhaan sii kafalamus ta'uu danda'a. Walumaa galatti hojii kana sani jedhamee adda baafamu jechuudha. Okay, work yeroo jennu maal jechuudha. Okay, kan adda baasnee beekuu qabna jechuudha. But when it comes to work, okay, yeroo hojiitti ka dhufnu ta'e ibsisaa maali? Work is more general jedha. Okay, work is more general term. Hojii yeroo jennu yookiin immoo work yeroo jennu general jechuudha, akka jobbiidha. Hojii sani tana jedhamtu miti jechuudha, akka walii galatti jechuudha. So workiitu jobbiif keessaa qabataa jechuudha. Okay, kuni maqaa walii galaa yeroo ta'u kuni maqaa gabbuunee hojiin tana sani jennee yaamnu ni jechuudha. It is also any activity involving effort or labor. Hojii fedhe haa ta'u, wanta humnaan hojjennu haa ta'u, yookiin immoo hojii humnaa yookiin wanta nuti hojjennu hundi, okay, kafaltii qabaatee dhiisee, okay, hojii jedhama jechuudha kun. Okay, so work yeroo jennu hojii nuti humnaanis ta'e, okay, hojii fedhe tan nuti hojjennu, hojii humnaas ta'e hojii biraa jechuudha, tan kafaltiidhaan hojjennu yookiin immoo kafaltii malees hojjennu work jedhamti jechuudha. Work yeroo jennu akka reefutti jechuudha, hojii barsiisummaa, hojii qulqulleessummaa, hojii maalii jedhamtee akka jobbiin akkasitti kan adda qoqqoodde jechuudha. So work yeroo jennu general jechuudha, kan jobbii hojiilee if keessaa, hojiilee position adda addaa tan if keessaa qabattu jechuudha. Inni kan biraa task yeroo jennu immoo maal jechuudha? It is a specific piece of work or duty that need to be completed. Usually it is a part of job. Hojumaati hojjettu keessatti gaheen hojii ta'eeti tasii kan namtu jirtu jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan tan ati baattu sun taaskii jedhamti. Okay, taaskiilee har'aan tanaa kan hin hojjechuu qabu jira hin finne. Fakkeenyaaf taaskiin sii kannan yoo ati qulqulleessummaa taate hojiin ta'eeti. So manni yoo sadi ta'e hojiileen har'aati hojjechuu qabdu. This is your first task sin jedha. Kana qulqulleessuudha, san booda mana kana qulqulleessuudha. Okay, you have to clean this and then you have to come to this class or to this room and clean it very well. Okay, make it spotless sin jechuu danda'a. As dhuftee as qulqulleessuu qabda, akka qushashni yookiin immoo hubni takka ittiin argamnetti jedhee, okay, taaskii sii kanna jechuudha. So taaskii yeroo jennu jobbii jala jirti jechuudha. Okay, walumaa galatti work yeroo jennu maqaa walii gala kan jobbiif keessaa qabu. Job yeroo jennu barsiisaa, qulqulleessaa, waan fedhe kaasharii yookiin kaashiir kan jennuun san jechuudha. Nama maallaqa qabu jechuudha yeroo gurguran supermarketaa haa ta'u, dukkaana haa ta'u. So job jedhama suni. Taaskiin immoo jobbii jalatti gabbuuti jechuudha. Hojiilee ati guyyaa guyyaan yeroo hojii tan hojjettu sii kan namtu jechuudha. So walumaa galatti jechi work jettu hojii jechuudha afaan keenyatti. Salphumatti akkasitti ilaallu. Okay, having this in mind, now let's see some examples. Fakkeenyota muraasa tokko haa ilaallume erga wantoota kana hamma beekne. Okay, fakkeenya workii wajji wal qabattu haa ilaallu. Okay, namni tokko I work every day jedha. I work every day. Ani guyyaa hunda nan hojjedha jechuudha. Okay, maal jechuudha? Ani guyyaa hunda nan hojjedha. So akkaataan jennuu akkamii? I work every day. Okay, guyyaa guyyaadhaan hojjedha yookiin immoo guyyaa hunda nan hojjedha jechuudha. Fakkeenyi itti aanu she works at school. She works at school. Isheen mana barumsatti hojjetti. Hojii kanaaf sanii hin beekamu jechuudha akka reefu ibsa laalletti. Hojii wayiiti. Okay, sila hojiin kanaaf sanii jedhee nu ibsuu barbaade akkam jedha ture? Jobbiidhaan nu kaa'e jechuudha yookiin job kan jennu kana jechuudha. Okay, so she works at school. Fakkeenyi inni biraa they work hard. They work hard. Okay, so fakkeenyota kana erga laalle asirratti maal argaa jirtu? Asirratti work jedha, asirratti works jedha, asirratti work jedha deebi'ee.
wantoonni kun akka kana ta'u kan isaan taasise sababa qabamu maaliif laata moo akkanumatti usne yeroo feene workii jennee yeroo feene workis jenna. haa ilaallu kun workii jedha itti deebi'ee inni jala jiru kun immoo workis jedha s qabaa jechuudha. S'in takkittiin hiika hima kana jijjiiruu akka dandeessu kan ilaallu ta'a jechuudha. So as jalatti gabuune asis work jedha. Okay, so maaltu jira workii jalqabaa tana maaltu akka workii jettu isii taasise maaliif ittiin dabalee yoo jennu ta'e sababni isaa mataan hima kana yookiin immoo subjectiin hima kana I dha jechuudha. Okay, I asitti yoo dhufnu maaliif workis taate yoo jennu ta'e subjectiin yookiin mataan hima kana she dha jechuudha. Okay, asitti yeroo dhufnu immoo subjectiin yookiin mataan hima kana they ka jettu jechuudha. They dha. Okay, so yoo subjectiin yookiin mataan hima tokko yookiin pronouniin suni okay singilii ta'e so except I jechuudha. If the subject of any sentence is plural, okay, any verbs come after any subject should include s jedham sirri. So asirratti I waan ta'eef I, they, we warri jedhaman kuni warri plural ta'e jechuudha. Yoo subjectiileen kanneen I, they, we kanneen jedhaman warri plural ta'e yookiin immoo danuu ta'an kun okay mataa himaa ta'anii dhufan okay verbiin itti aanee dhufu s'in dabalatu jenna. So sababa I ka jettu kun hima kanaaf jalqabarra dhufteef so work jechuu qabna jechuudha. I work every day kanaaf jenne jechuudha. Okay, isa itti aanu kana maaliif works jenna ka jennu yoo ta'e okay sababa subjectiin yookiin mataan hima kana she taateef isheedha. Isheen immoo singiliidha yookiin immoo takka. So works jedhu qaba jechuudha. She works at school. Inni xumuraa they subjectiin yookiin mataan hima kana yookiin immoo bamaqni jechuu yookiin pronouniin they jedha. Sababa kanaaf pluraalidha jechuudha, danuudha. So verbiin itti aanee dhufu work ta'uu qaba jechuudha s'in dabalatu. Okay, so al tokko waliin haa dubbisnu akkaataa itti dubbifamu kasirriitii hojii jechuudha. I work every day. She works at school. They work hard. They work hard. Hard. Okay, akkasi jenna jechuudha. Jechi 42ffaan study jedha. Study. Okay, study means to learn or read for knowledge jedha. Walumaa galatti study yeroo jennu barachuu jechuudha yookiin immoo read dubbisuu for knowledge beekumsaaf waa dubbisuun study jedhama jechuudha yookiin immoo walumaa galatti nuti yeroo jennu barachuu jennaan jechuudha. Afaan keenyatti yeroo jennu barachuu jennee haa hiiknu. Okay, mee fakkeenya kana ilaallu. I study English. I study English. Ani afaan ingiliffaa nan baradhaa jedha. Fakkeenya itti aanu he studies math jedha. Inni herrega barata. Okay, they study at home. Isaan manatti baratu jechuudha. Okay, so wantoonni kanneen akkuma reefu verbiidha. Study ka jennu kun verbiidha. Study ka jettu sababa I dhufeef okay yeroo hunda I yoo dhufe akkuma jara plurality ta'a jenne yookiin akkuma jara danuuti. Okay, saniif study jenneeni verbii kanaani. Asitti immoo sababa singilii ta'eef studies jenne yeroo jecha study jettu okay s itti daballu maal goone es itti daballee jechuudha. Asirratti s qofaa miti. So asirratti y baafne okay san booda I galchine san booda es itti daballee jechuudha. Studies maalifi yoo verbiin san yn xumurame yeroo hundaayyuu akkana goonaa jechuudha. Okay, inni kunis plural waan ta'eef ibsa isuma reefu ibsiisa kan mareefu sanii jechuudha. Garaagarummaan qabaatu. So akkaataa itti pronounce goonu haa ilaallamu. I study English. Okay, I study English. He studies math.
isa kana akkamitti dubbistan amma isin? Maas jettanii? No. Math jennaa jechuudha. Hiitee arraba keenyaatiin ilkee lameen duraa tuquudhaan qilleensa baafnaa jechuudha. He studies math. Akkas jennaa jechuudha. Inni herreega barata. Inni kun immoo they study at home. They study at home. Isaan manatti baratu jechuudha. Jechi biraa kan nuti beekuu qabnu akka nama afaan hin beeknetti jecha read jettu jechuudha. Read jechuun dubbisuu jechuudha. Okay? So ingiliffaa yoo kan ilaalute to look at and understand word in a book or paper jedha. To look at jechuun ilaaluudha yookiin immoo to understand hubachuudha. Words jechoota hubachuudha. In a book jechoota kitaabarra jiran kana hubachuudha jechuudha. Or papers yookiin immoo paper jechoota waraqarra jiru, waraqaalee adda addarra jiru hubachuu ilaaluudhaan hubachuun dubbisuudha yamaa gabaabumatti. So fakkeenyi jalqabaa I read a book jedha. I read a book. Ani kitaaba nan dubbisa. Okay. She reads a story. She reads a story. Just to read one more time. I read a book. She reads a story. She reads a story. Do you read English? Do you read English? Mallattoo gaafii waan ta'eef jechuudha. Jechi inni itti aanu write jedha. Write. Dubbisuu barreemi amma barreessuu maal akka ta'e beekuu qabna jechuudha. So write means to put words on paper with a pen or pencil. Kana jechuun to put words jechoota kaayuudha jechuudha. On paper waraqarra kaayuudha. With a pen qalamaan achirra kakkaayuudha jechuudha yookiin immoo pencil irsaasaan jechoota fiddee waraqarra barreessuun sun write jedhama jedha. Walumaa galatti write jechuun barreessuudha. Akkaataan itti barreessinu jecha write jettu W dura finne W hin dubbattu jechuudha. Silentiidha. Asumarraa kaanee dubbifna jechuudha. Write jennaan. Fakkeenya jalqabaa kana jedha. I write my name. Ani maqaa koo nan barreessaa. Okay. Fakkeenya itti aanu she writes a letter. She writes a letter. Isheen xalayaa barreessiti. They write in class. Isaan kutaa keessatti barreessuu jechuudha. So asirrattis wanni argitan waan wal fakkaataadha jechuudha. Okay, asirratti illee subjectiin waan ITF write jenne. Osoo asirratti illee subjectiin singular ta'e. Okay, bakka I jennu kana odoo she fi he galchine writes ta'a jechuudha. Akkuma asii garru kana jechuudha. Asirratti immoo bakka they jettutti okay subjectii he dhaaf she yoo kan galchinu ta'e s tu as dabalama jechuudha. Okay, amma seerri isaa mana ta'uu eegabarre booda gara pronunciation yookaan immoo akkaataa sirriitti itti dubbifamutti haa deebinu. Akkamitti dubbifna inni I write my name. I write my name jettanii she writes a letter. She writes a letter. Isheen maal gooti xalayaa barreessiti. They write in class. They write in class. Isaan kutaa keessatti barreessuu jechuudha. Jecha 45 gaadhee jirra. Innis say jedha. Say. Say means to speak words. Jou jechuun walumaa galatti jecha afaan keessaa baasuu jechuudha. Waan takka jechuu jechuudha walumaa galatti. Okay? To speak dubbachuu words jechoota ati dubbattu kun maal jedhama jechuu jechuudha walumaa galatti. Jechuu afaan keenyaan yookaan immoo jedhuu jedha waan akkasii jechuudha. Okay? Inni akkas jettee dubbachuudhaaf he said jettee galte jechuudha. Isheen akkana jette she said. An akkanaan jedhe I said. Okay? Yookaan immoo wanni an jedhu jechuu barbaadde I say wanti isheen jettu okay waan dabree yoon taane jechuudha. She says. Okay? He says jechaa deemna jechuudha. Walumaa galatti yoo fedhe immoo nam tokko akkana jedhi yoon siin jechuu barbaade say this. Okay? Yookaan immoo what do you say about this? Waa'ee kanaa maal jetta? Okay? Jechuu jettaa jedhe waan akkasiiti jechuudha. Say jechuun
Fakkeenya wajjin walaallee more clear ta'a. Okay, I said hello. I said hello. Nagaan jedhe. Nam tokko waan ati dura jetteen hin dhageenye ta'a. Ati hello jetteen hin dabarteet inni immoo sin dhageenye. What did you say? Yoo sin jedhe nam tokko maal jettee? I said hello. I said hello. Nagaan jedhe jetta jechuudha. Akkasuma yoo jecha biraa fayyadamne bakka hello jettu kana ati come here jettaa nam tokko as kootte jettaa namni sun sin dhageenye. What did you just say? Maal jette amma? Yookiin immoo what did you say? Maal jette? Sin jedhee si gaafate jechuudha. Afaan kun amma asirra polite miti. Afaan lolaa fakkaata jechuudha faranjii biratti yookiin immoo afaan kana nama dubbatu hunda biratti. Afaan nagaa godhuudhaaf maal goota? Sorry, what did you say? Dhiifama maal jette? Akkasi gaafatte jechuudha. Sorry, what did you just say? Dhiifama amma maal jette isa? Hoggaasan namichi maal deebisa? Maasin jechuu danda'a. I said come here. I said come here. As koottu hin jedhe. Okay? Fakkeenyi taanu what did he say jedha. What did he say? Inni maal jedhe? Akkaataa itti dubbisne tii kana ni murree jechuudha. What did he say hin jenne jechuudha. What did he say? What did he say? Inni maal jedhe? They say yes. They say yes. Maal jechuudha? Isaan eeyyee jedhan yookiin immoo eeyyee jedhu. They say no. Isaan lakkii miti jedhan jettee dubbatuudhaaf akkas jette jechuudha. Let's read one more time. I said hello. What did he say? They say yes. Good. Here we are on 46. The after me Jafar Maal jedha? Tell. Tell. To give information or a story to someone. Information namaaf kennu yookiin immoo seenaa wahii namaaf himuudha jedhama. Garaagarummaan say fi amma tell maali? Say jechuun jechuudha waan takka jechuu. Telling immoo himuu. Okay? Fakkeenyaaf tell me about yourself. Tell me about your name. Tell me about your country. Yoo sin jamdo. Waa'ee biyya teetirraa naa himi. Okay? Tell me about your sister. Waa'ee obboleettii teetirraa naa himi. You can say a lot of things. Waan baay'ee jechuu dandeenya jechuudha. Keenya kan jalqabaa akkana jedha. Tell me your name. Tell me your name. Maqaa kee naaf himi. Isa kana amma isin maal faa gochuu dandeessan? Maqaa isaa himiif jechuu barbaadan kan godhan. Tell him your name. Maqaa kee isaaf himi jechuu barbaadde jechuudha. Mii kayyattu him qofa godhuudhaa sitti. Tell him your name. Maqaa kee isaaf himi. Okay? Waan biraa maal gochuu dandeenya? Fakkeenyaaf isuma kana maqaa kee isaaniif himi jechuu barbaade kami godha? Tell them your name. Tell them isaaniif himiif maal? Your name. Maqaa kee isaaniif himi. Okay? Maqaa kee isheef himi yoon jechuu barbaade akkamiin jedha? Tell her. Okay. Tell her your name. Isaaf himi yoon jechuu barbaades tell him your name. Tell him your name ka jedhu tell him. Tell him your name. Ishee yoo taate tell her your name. Tell her your name. Tell her your name. Tell her your name. Okay, akkas jenna. So asirratti tell me your name ka jedhu maqaa kee naaf himi anaatu si gaafatu jira jechuudha. So tell me your name. Okay. He tells a story. He tells a story. Inni seenaa hima. Story jechuun seenaadha. So tell ka jettu tell si taate jechuudha asirratti sababa hii jenneefi. Easy, right? Seerri kun salphaadha baay'ee. Okay. She tells me the truth. She tells me the truth. So just say you are right or wrong. Sirri dhokin sirri miti naan jedha. Hima kana dubbisuuf hin deema. She tells me the truth. Sirriidha. Bakkin sirriitti hin taane isa kana irratti jechuudha. The truth hin jennu truth. Truth. Okay? Jettani? Jaame al tokko. Truth. So she tells me the truth. She tells me the truth. Isheen dhugaa naaf himti jedha. Nan sobdu jechuu isiin amala isiitirraa himu jirta jechuudha.
Okay? So, waliin haa dubbisnu al tokko. Let's move one more time. Let's read one more time. Tell me your name. Tell me your name. He tells a story. So, in addition to this, wantoonni jecha tell jettu kana wajjin wal qabsiistanii isin jechuu dandeessan yookiin immoo godhuu dandeessan maali? Fakkeenyaaf namni tokko manni keessa naa himi jechuu barbaade. Tell me where is your home? Tell me where is your home? Where is your home? Yookiin immoo eessa jiraatta naa himi isin jechuu barbaada. Tell me where do you live? Okay? Naa himi eessa jiraatta? Okay? Tell me the truth. Dhugaa naa himi. Okay? Don't lie to me. Nattiin kijibini yookiin nan sobini. Please tell me the truth. Dhuguma naa himi jechuu barbaadde jechuudha. Okay? Tell me jecha jettuun jecha tell me yookiin immoo tell her, tell him jettuun waan baay'ee yookiin waan dila tokko haasa'uu dandeenya jechuudha. Isin immoo himoota mataa keessanii gaggabaabaa barreessuudhaan koomentii jala naaf kaayaa. Okay? Don't forget that. Hin irraanfatina. Ask jedha kun immoo. Ask. Wantoonni hanga ammaa ilaalle kun sadeen baay'ee wal fakkaatu yookiin walitti dhiyaatu. Say, jedhii ka jedhuu fi tell, himi ka jedhuu fi okay? Ask, gaafadhu. Okay? Wantoota ilmi namaa ittiin haasa'u jalqabaa haasa'u itti danda'u keessaa jechuudha. Ask means to say something to get an answer. Okay? Deebisaa argachuudhaaf wanta namni tokko jedhudha jechuudha. Ask jechuun gabaabumatti gaafachuu jechuudha afaan keenyaan. Okay? So, namni tokko ask a question. Asirratti question jettanii dubbisinaa ganumallee. Okay? Maal jenna? Question jenna jechuudha. Okay? So, I ask a question. Ani gaafii nan gaafadha. Then you answer it. Sambooda ati ni deebista. Jettee haasoo akkasii yeroo haasoo barbaadda. I ask a question. Okay? Then you answer my question properly. Okay? Kan itti aanu she asks for water. Isheen bishaan gaafatti. Yookiin bishaan akka kannaniif gaafatti jechuudha. Okay? Inni itti aanu did you ask him? Did you ask him? Isa gaafatteetta jechuu barbaadde akkas jette jechuudha. Okay? Isin immoo maal jechuu dandeessan ask itti fayyadamtanii? Fakkeenyaaf ana kamiin jechuu danda'a? I'm gonna ask you few questions. Gaafii muraasaan isin gaafachuu deema jechuu barbaade akkasin jedha. I'm gonna ask you couple of questions. I'm gonna ask you few questions. Yookiin immoo you wanna ask me something? Waana gaafachuu barbaadda? Yookiin immoo maal jechuu danda'a? Please ask me anything you want. Wama feete mara na gaafadhu. I can buy you. Siifin bituu danda'a. Yookiin immoo maal jetta? Don't afraid to ask me anything. In sodaatiin waan takkallee na gaafachuu in sodaatiin jechuu barbaadde jechuudha. Okay? I'm there for you. Siifin jira. I'm there for you yoo jedhamte tokko siifin jira. Yookiin immoo nam tokko naaf jira barabaluu jechuu barbaade. He's there for me. Okay? My dad is there for me. My mom is there for me. Okay. Wantoota akkasiitii wajjin kan fayyadamnu ta'a jechuudha. Let's move on. Taafufnu. 48 farra keenya jira. Answer jedha. Answer wajenna hin jennu. Answer. Maaltu dubbanna asirratti? Sagalee waa jettu tana isii dubbattu dhageessani. Answer. Answer. Saniif silent taatee jettee jechuudha. W bakka kana jettu kun. So answer jechuun to reply to a question. Faallaa tareefu jechuudha. Kareefu ask jechuun gaafii yoo ta'u kun immoo opposite isaa answer deebii. Okay? Deebisuu jechuudha. Okay? Deebii kennuu jechuudha afaan keenyaan. Okay. The example we have here, it says I answer the question. I answer the question. I answer the question. Ani gaafii nin deebisa. Itti aanu asirratti hima kana kan faa godhuu dandeenya otoo ka biratti hin dabarre jechuudha. I answer the question jechuun ani deebisaa nin deebisaadha. Ani deebii deebisuu nan danda'a. Yookiin immoo deebisaa kana deebisuu nan danda'a jechuu barbaadde asitti kaanii galchuu qofa jechuudha. I can answer. Ani deebisuu nan danda'a. Asirratti immoo
maal jechaa jira? I answer the question. An deebisa. Okay. Okay. Inni kuni he answers quickly. Okay. He answers quickly. Inni saffisaan deebisa. She answers her teacher. She answers her teacher. Barsiisaa isheef deebii kenniti jechuu jira. Okay. Waliin haa dubbisnu al takka. Let's read one more time. I answer the question. He answers quickly. She answers her teacher. She answers her teacher. Okay. Himoota asirra jiru kana fayyadamuudhaan hima mataa keessanii jecha answer jedhuun. Okay. Uumtanii lafa kaayuu qabdu jechuudha. Komentii jala isa kanas naa haa. Fakkeenyaaf anamma himan argu kanarra dhaabbadhe maaliin uumuu danda'ame? Simply you can say she can answer. She can answer the question. Okay. Isheen deebisaa san deebisuu ni dandeessi. Okay. Or maybe isa kana kan gootanii he can answer. Yookiin immoo inni deebisuu hin danda'u jechuu barbaadan he can't answer. Inni kun immoo give jedha. Give. To put something into someone's hand jedha. Waan tokko nama tokkotti kennu yookiin immoo harka nama wayiitti dabarsitee kennu jedhama jechuudha afaan keenyatti. Kuni definition isaa kan ingiliffaati. So jechi give jettu baay'inaan kan fayyadamnu irraa tokko. So fakkeenya kana jedha. Give me the book. Kitaabicha naaf kenni. He gives her money. He gives her money. Inni isheef maallaqa kenna. They give food. Isaan nyaata kennu. Fakkeenya sadeen simple ta'e kana fuudhaati waan biraatiin yookiin gara biraa jijjiira. Give me the book ka jedhu maallaqa naa kenni jedha. Give me the money. Maallaqa san naa kenni. Okay. Yookiin immoo maallaqa san naan kennin jechuu barbaaddu. Don't give me that money. Okay. Kan biraa inni maal jennee kana. He gives her money. Hiikni isaa inni isheef maallaqa kenna jechuudha miti. Gara biraa jijjiirru. Inni isheef maallaqa kennu hin fedhu haa jennume. Okay. Hin barbaadu. Inni isheedhaaf maallaqa kennu hin barbaadu haa jennume. Okay. He doesn't want to give her money jenne jechuudha. He doesn't want to give her money. He doesn't want to give her money. Isheedhaaf maallaqa kennu hin barbaadu. Okay. Isa kana immoo they give a food jedha. Okay. Isaan maallaqa kennu jedhe. Isaan nyaata kennu jechuudha mi. Ati maal godhuu dandeessaa? Isaan nyaatan kennan godhi. They don't give food. Isaan nyaatan kennan. Isaan nyaata kennu hin barbaadan jechuu barbaadde. They don't want to give food. They don't want to give food. Isaan nyaata kennu hin barbaadan ta'a. Yookiin immoo isaan nyaata kennu hin danda'an jechuu yoo barbaadde. They can't give food. Nyaata kennu hin danda'an. You can say a lot of things. Okay. Isa xumuratti kan dhufnu ta'e take jedha. Take. Take means to get or hold something in your hand. Waan takka harka keetitti fudhachuu jechuudha. Harreefu atiitu harka namatti kenna. Kana immoo siitu namarraa fudhata jechuudha. Okay? To get or hold something. Waan takka argachuu yookiin fudhachuu yookiin harka qabachuu in your hand. Okay? Harka kee keessatti fudhachuu jechuudha walumaa galatti waan takka fudhachuu. Namarraas ta'uu danda'a. Waan lafa taa'us ta'uu danda'a. Fudhachuu jechuudha gabaabatti. Take jechuun. Fakkeenyaaf take this pen jedha. Ajaja kun amma. Take this pen. Take this pen. Take this pen. Take this pen. Kalama kana fudhadhu. Inni kun immoo she took the money. Took jechuun take irraa dhufe. Take jechuun simply dha yookiin base form dha. Verbii kanaaf jechuudha. Yeroo simple past itti jijjiirru verbiin take jettu gara took itti jijjiiramti. Simple past irratti. Past participle irratti yookiin immoo verbs irratti tookiin maal taati? Taken taati jechuudha. So waa'ee verbiidha fuuldura kan ilaallu ta'a jechuudha. Verbiin regular fi irregular qaba. Okay. Regular ed warra fudhatu irregulariin immoo isa kana jechuudha. Amma kun irregulari warra yeroo sadii jijjiiramu kana. Okay. So wantoota kanneen yoo adda baafanne afaan more clear nu taate waa'een afaaniiti. So never give up. Abdiin kutatinaadha. Jabaadhaa itti fufaadha. So she took the money jechuun isheen maallaqa maal goote fudhatte. Past action gocha darbeedha jechuudha. Okay. When we come to this kanatti hoggaa dhufnu immoo don't take my book.
kitaaba koo hin fudhatin. So namni akka kitaaba kee hin fudhanne itti himaa jirta jechuudha. Hima kanneen mee garam jijjiiruu dandeessan? Hima akkam jedhu jecha teek jedhurraa ijaartanii jechuu dandeessan kanneen irratti hirkachuudhaan jechuudha. Okay? Take this pen ka jedhu take this money gootanii of feetanii maallaqa kana fuudhii fudhadhu. Yookiin immoo she took the money ka jedhu she took my money yoo jedhan asirratti isheen maallaqa koo fudhatteedha. Asirratti she took the money jedha isheen maallaqa fudhatteedha. Maallaqa kamiin beeknu? So namni itti haasofnu san garuu ni beeka jechuudha maallaqa san. Sababa kanaaf the ka jedhu fayyadamne asirratti. So maallaqa koo fudhatte jennee ibsuudhaaf immoo more specific godhuudhaaf she took my money. Isa kana immoo maal godhuu dandeessanii? Don't take my book ka jedhu don't take any book from here. Asirraa kitaaba takkollee hin fuudhin jettee nama tokkotti ajaja oowwaa dabarsuu barbaadde don't take any bakka maa jettu any yoo buuste don't take any book, don't take any books. So any book kitaaba tokkollee hin fudhatin jechuudha jechuudha yeroo san. Shantamii sadaffaarra dhufnee jirra. Big jedha. Big means large in size. Kana jechuun wanta hammaan guddaa ta'e jechuudha. Okay? Wanta hammi isaa guddaa ta'e maal jedhama? Guddaa jechuudha. Big jechuudha. So the house is big jedha kun immoo. The house is big. Manichi guddaadha yookiin manni kun guddaadha jechuudha. So dafnee yeroo jennu the house is big. The house is big. This is big. This is big. Kuni guddaadha. Ataanu. That tree is big. Mukni kun guddaadha. So fakkeenyaaf house asii baasuudhaan gaala ni beektanii. Okay? Isa suuraa argartan kana isa kanaan bakka buusnu. The camel is big. Okay? The camel is big. Gaalichi yookiin gaalli kun guddaadha. Isa kana immoo fakkeenyaaf this is big jedhaan kuni guddaadha jedha. Suni guddaadha jechuudhaaf maal goona? This ka jedhu that qofa goona jechuudha. That's big. Suni guddaadha. Okay, akkaatuma isin himoota kana itti jijjiirtan karaa isin garsiisuuf jechuudha. Wantoota baay'eedha kan jechuu dandeessan. Kanarra dhaabbachuun sanirra dhaabbachuun jechuudha. Okay? Based on those short sentences, you can produce your own sentences anytime you want. Okay? Katiyaanu kanatti yoo dhufnu that tree is big jedha. Tree jechuun muka jechuudha miti. Mukni suni guddaadha jedhe. Okay? Tree ka jedhu fakkeenyaaf closet jechuun isa suuraa argartan kana jechuudha. Okay? Warri Arabaa doolaaba jedhaani isa huccuu keessa guuran kana jechuudha. Afaan Oromootiin maal jennaan? Commenti jala naaf haa. So that closet is big. Okay? Doolaabni kun guddaadha jechuu jirra jechuudha. Yookiin immoo wanni uffata keessa kaa'atan kun baay'ee guddaadha jechuu jirra jechuudha. Okay? So dafnee haa dubbisnu. Pronunciation isaa eeguudhaan jechuudha. The house is big ka jedhu the house is big. The house is big. This is big. That tree is big. That tree is big. Shantamii afur dhufnee jirra. Small jedha. Faallaa bigiiti jechuudha. Okay? Big jechuun guddaa jennee miti. Small yeroo jennu little jedha. Little jettiin faranjiini. So fuuldura maaliif akka little taatu waliin ilaalla jechuudha. So small means little in size jedha. Qaamaan yookiin hammi isaa wanta xiqqaa ta'een small jennaan. So xinnaa jedhama yookiin xiqqaa jedhama jechuudha. Harargeettiif fakkeenyaaf yoo kan fudhattan ta'e xiqqaa jedhama malee xinnaa hin jedhani. So loqota naannoorraa naannootti loqonni adda addaa mitiire. So fakkeenya jalqabaa akkana jedha. The bag is small. Okay? The bag is small. The bag is small.
jettanii taraa dura yookiin jalqaba irratti the bag is small jettaniitu musuutatti ergasii the fiixa arrabaatiin the jennaani the osoo hin taane the bag is small malee the bag is small jennee sissis jechaa jechuudha. Essii tana yeroo lama yaamne girgirii firra hin dhaabne jechuudha. Essiin takkumaa mul'ata asitti. Okay? Akkam jenne the bag is small. The bag is small. The bag is small. Essiin taan xiqqishuma fiixa irratti dhaamte jechuudha. Isa kanatti yeroo dhufnu she has a small cat. Isheen adurree xinnaa qabdii jedhame. Akkamitti dubbisname? She has ka jedhu kanas essuma irraa haa ka jedhu irraa murree essi qofaan bifanna jechuudha. Okay? She has a small cat. She has a small cat. Okay? Isheen adurree xinnaa qabdi. My room is small. My room is small. My room is small. Kutaan koo xinnaadha jechuudhaaf. So akkuma reefu san wantoota xiqqoo qofa yookiin wantoota xinnoo jijjiiruudhaan, okay? Kaat ka jettu dog jijjiiruudhaan akkasuma room ka jedhu fakkeenyaaf kutaa jechuudha yookiin odaa yookiin immoo kilaasii jechuudha. Kana waan biraatti jijjiiruudhaan, okay? Yaada mataa keessanii ibsachuu dandeessu. So kana fakkeenya isaa jechuudha kan mataa keessanii ka'ee ijaartan sana sirrii miti waliin ilaaluudhaaf koomentii jalatti yaada keessanii eega. Okay? Amma immoo yeroo xumuraatiif waliin haa dubbisnu. The bag is small. The bag is small. She has a small cat. My room is small. Clear, right? Sirrimi? Fantastic. Let's move. Inni taanu hot jenna. Hot. Okay? Hot means having a high temperature. Okay? Maal jenne? Having a high temperature. Yookiin immoo temperature ol aanaa wanti qabu ho'a jaama jechuudha. Ho'a jennaan. Okay? Asirratti temperature jennaan afaan Oromootiin. Ingiliffaanis temperature hin jennu jechuudha. Maal jenna? Akkaataan itti jennu akkam jenne? Temperature. Okay? Faranjii bira dhayitee this is very high temperature yoo jetteen what siin jedhan jechuudha. Okay? Sorry waan ati jetteen beeku irra deebii siin jechuudhaaf akkas siin jedhu jechuudha. So yookiin immoo yeroo oduu dhaggeeffattu niwsii adda addaa yookiin immoo fiilima adda addaa yeroo ilaaltutti ati temperature beekta, isaan immoo temperature jedhanii kutanii waan isaan jedhan siif hin galle. Okay? Yoo iddoo hojii dhayites waa'ee temperature wal qabatu keessatti jechuudha. Isaan temperature siin jedhanii darbanii ati immoo temperature eeda. So saniif akkaataan itti dubbifamu pronunciation sirrii beekuun yeroo dhaggeeffannus akkasuma yeroo dubbannus nu gargaarti jechuudha. Okay? Saniif hedduu irratti xiyyeeffachuu qabdu jechuudha. So fakkeenyatti yeroo dhufnu the tea is hot jedha. The tea is hot. Yeroo hedduu Ameerikaanota biratti wanni oote gara aatti deebiti. Fakkeenyaaf silaa hootii kun hot jedhaniin hot. So akkasuma irra bareedaadha. Yoo hot jettanis isin hubatu jechuudha. British biratti hotuma. Okay? So the tea is hot. Shaayiin maali? Ho'aadha. Okay? Isa kana immoo kan fudhannu ta'e today is hot. Asirratti jecha today nuti today jennaan today jennaan. Today ka jedhu kana today jedha isa kanas. Today. Feetu filima laalii feetu oduu laalii jecha kana yeroo isaan jedhan har'a ka jedhu kana jechuudha. Har'a ka jennuun kana akkaataan itti dubbifamu akkam jenne today jedhamee naachi. Today jettanii
garaagarummaan xiqqishaan tokko okay hiika jijjiiruu danda'a jechuudha. Pronunciation isaa sirriitti hin jenne jijjiirama guddaa fiduu danda'a jechuudha. Okay kanatti yeroo dhufnu don't touch jedha. Don't touch. It is hot. Hin tuqin ho'aadha. Okay don't touch. It is hot. Hin tuqin ho'aadha. Nama tokkotti ajaja kan jirtu shaayii ta'uu danda'a. Okay wantoota ho'aa tokko akka namichi sun hin tuqne yookaan akka ijoolleen hin tuqne itti himuu barbaadda. Don't touch. It is hot. Akkaataan itti jennu murteessaadha. Maal jenne? Mee waliin irra deebinee ilaallu dura. Akkaataan itti dubbisnu murteessaadha. Fakkeenyaaf don't touch. It is hot. Jennaa misila? No. Wanni goone maali? Don't fayyadu tii irraa murre don't touch. Okay? Don't touch. Hin tuqin. Koomaa goone hafuura xiqqishaa tokko eega baafanne. It is hot fayyadu. It is hot. It is. It fayyadu gara diid deebisne. It is. It is hot. Ho'aadha. Hin tuqin. So al tokko waliin haa dubbisnu. The tea is hot. The tea is hot. The tea is hot. Today is hot. Maal hin jennu enne? Today is hin jennu. Today is hin jennu jechuudha. Today jechuun duudha. So akkam jenna enne? Today. Today is hot. Har'a ni ho'a. Don't touch it. Don't touch it. It is hot. Don't touch it. It is hot. Hin tuqin ni ho'a. Okay? Here we are on 56th, okay? Shantami Jaffarra jira. Cold, the opposite of hot. So having a low temperature. Temperature gadaana qabaatuudhaan jechuudha. Temperature gadaana wanti qabu cold jedhama jechuudha. Qabbanaawa jechuudha. Okay? The water is cold jedha. Bishaan the water is cold jennamti. Isa sirreeffachuudhaaf the water kayenen the water is mata garu mata British yookaan mata English biratti isaan glottal waan jamutti waan siisaniif water janiin taa kana keessa darbuudhaan laagaadhaan dubbisanii jechuudha. Glottal jechuun waan laagaan dubbisnudha. So isaan yoo ta'e warra British biratti the water is cold jedhanii. Ameerikaa biratti tiin tuni sababa vaawolii lama jidduu dhufteef jedhan akka seerri isheetti jechuudha. Dubbachiistuu lama jidduu waan jirtuuf wanni dubbachiistuu lama jidduutti leetariin tiin jechuudha. Dubbachiistuu lama jidduu yoo dhufte maal taati? Diitti jijjiiramte jedhanii isaan. Weather. Okay? So wantoota kana kan wal qabatus akkaataa pronunciation sirriitti waa dubbisnu kan jedhu irratti bal'inaan kan barannu ta'a. So don't worry for that. Saniif hin cinqaminaadha. So the water is cold. The water is cold. Bishaan qabbanaadha. Yookiin immoo diilallaadha jechuu dandeenya jechuudha. Asirrattis it is cold jedhu ede. Maal jennereef? Tiintu yoo dubbachiistuu lama jidduu dhufte amma akka himaatitti beetani. So tanaaf it is jenne yeroo hedduu it is kanaaf it hin jenne jechuudha. It is gara dii deebite. It is jaame. It is. It is called today. It is called today. Har'a ni qorra. Okay. It is called today. Har'a ni qorra. Asirratti immoo I feel cold. I feel cold. Qorraatu natti dhagahama yookiin immoo maal jedha? Qorraan natti dhagahama jechuudha. I feel cold. Qorraatu natti dhagahama. So waliin haa dubbifnu al tokko. The water is cold. It is cold today. I feel cold.
jaa isinilleen. Very nice. Jettanii bareedaadha. So isin immoo deddeebistanii jedhutu isinirraa eegama. Erga viidiyoo kana dhaabdanillee kophaa keessan yeroo teessan jeemoo sirriitti hin jenne jechuudhaan shaakala. Ergasii viidiyoo dhaggeeffadhaa check godhaa sirriitti jedhu keessan make sure. Okay? Adda baasaa sirriitti. Okay, let's move to the other point. 57. Okay, 57. Happy jedha. Happy. Happy means feeling good or pleased jedha. Wanti gaariin si dhagahamuun feeling good. Wanti gaariin si dhagahamuun yookiin immoo pleased gammaduun. Okay, maal jechuun beekama? Afaan Oromootiin gammaduu jennaan nuti gabaabatti. So fakkeenyaaf yoo akkana jenne I'm happy. I am happy jenna. Duraatti samboda jennaan amma irraa darbina. Okay, I'm happy. I'm happy. Ani gammadeera. She is happy today. Isheen har'a gammadduudha yookiin har'a gammachuu qabdi. Okay, she's happy today. Jedhame. She's happy today. She's happy today. They are happy together. 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 Together jenna jechuudha. So maal jenne walirratti? They are happy together ka jenne adda baasne yeroo walitti deebisnu. They're happy together. 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 Isaan waliin gammadoodha yookiin waliin gammachuu qabu jechuudha. Jarri baay'ee walii galee waliin gammachuu qaba. Hajee haasoo namni haasoo ni jiraame. Haasoo akkasii yeroo haasofnu akkana haasofnu. They're happy together, you know. Beeytee isaan hedduu waliin gammadoodha waan akkasii yeroo haasofnu jechuudha. Al tokko waliin haa dubbisnu. I'm happy. She's happy today. They're happy together. Wonderful. Let's move. 58 registration. We are on 58th. Shantami, sadeta for registration. Sad. Sad. It is opposite of what? Opposite of happy. Okay? Sad means it is opposite of happy. Okay? The definition we have here for sad is what? Not happy. Gammada kan hin taane. Maal jechuudha? Sad jedhama. Wanti gammada kan hin taane maali? Gaddaadha mire. So gadda jennaan. I'm sad jedha fakkeenyaaf. I'm sad. Ani gaddeen jira. He is sad now. Amma gaddeera. Eenyu inni. Okay? Don't be sad. Hin gaddin. Fakkeenyaaf kana yoo fudhanne I'm sad. Fakkeenyaaf odoo iddoo kana zee goone they are sad. They're sad. Okay? As immoo he is sad now. He's sad now. Gatti dubbisnu akkasimi. He's sad now. He kana shidha yoo bakka busne she's sad now. Isheen amma gadditee jirti. Akkasuma isa kana don't be sad jechuun hin gaddin. Nama tokko nama gaddeeroo agartan hin gaddin jettanii gorsuu yeroo barbaaddan maal jettanii? Don't be sad. Don't be sad. Don't be sad hin jettanii ti irraa martantii tanallee hanguma haftee jechuudha. Duraan maal turte don't think kuni do not do fi notii turte. Notiin immoo inni waan irraa maramtee tii qofaa asii hafe xumurarratti yeroo hima biraatii waliin dhuftu isiinis ni baddi jechuudha. Akkam taate don't jenneetuma jecha itti as fiduu qofa jechuudha. Don't be sad. Don't be sad. Hin gaddini. So kun isaalan ilaallatu isaanis isiinis. Okay? Don't be sad jennaan jechuudha. Hin gaddin. Al tokko yoo waliin irra deebinu I'm sad. I am sad in jettu. I'm sad. Buttan jechuudha.
He's sad. He's sad now. He's sad now. Don't be sad. Fantastic job, right? Let's move. Xumuruudhaaf kanaa fi tokko qofaan nu hafa. So, day jedha kun immoo. Day. Day means the time when there is light. Yeroo ifni jiru jechuudha. Ifni kami? Ifa aduuti jechuudha. So, day jenna yeroo saniin. Guyyaa jechuudha. Today is a good day. Maal jenne? Today is a good day. So, today in jennu enne today akan jenne enne. Today is a good day. Dafne yeroo jennu. Today is a good day. Today is a good day. Har'a guyyaan gaariidha. Asirratti immoo the day is long. The day is long. Guyyaan dheeraadha jechuudha barbaadan. Nama tokko tokko guyyaan itti dheerata. Waan dalaguu dhaba. So maal jedha? I'm so bored today. The day is so long. Yookaan immoo the day is long. Waan akkasii yeroo haasofnu kana fayyadamna jechuudha. Asirratti fakkeenyi maal jedha? I work all day jedha. I work all day. Ima kana yeroo laallu I work ani nan hojjedha all day yeroo yin guyyaa hunda jechuudhatti fudhanna. No, yeroo laalle akkas fakkaatan. All day jechuun guyyaa hunda yoo kallattiin ka'e miti. Okay, akkasii miti garuu. All day jechuun guyyaa guutuu jechuudha. Ani guyyaa guutuun hojjedha. Guyyuu nan hojjedha jechuu barbaanne maal jenna bakka all day jenne every day jenna jechuudha. Every day. I work every day. Yookaan immoo I work every single day. Guyyaa kana hunda tokko tokkoon jechuudha tigisaa adda baasu feetu. So I work every day jenna jechuudha guyyaa hunda jechuudhaaf. So asirratti all day guyyaa guutuu jechuudha. Okay? Let's read one more time. Today is a good day. The day is long. I work all day. Inni kun ka xumuraati night jedha. The opposite of day. Faallaa guyyaati jechuudha. Maal jedha? The time when it is dark. Yeroo dukkanaa jechuudha. Halkan jechuun. Okay? For example, the night is cold jedha. The night is cold. The night is cold. Halkan qabbanaadha. Yoo feete immoo coldii hotiin bakka buusuu dandeessa. The night is hot. Okay? Halkan ho'aadha. Asirratti good night jedha. Halkan gaarii. Okay? Hima kana takka dheeressuudhaan takka waatti dabaluudhaan gara biraa oofuu dandeenya. Fakkeenyaaf don't leave before you say good night. Good night osoo hin jenne halkan gaarii osoo hin jenne hin deemin jechuu barbaadde tokko. Don't leave me before you say good night. Nadhiistee hin deemin osoo halkan gaarii inaan hin jenne. Okay? Jechuu dandeessa. Okay? Why don't you say good night when you leave? Oggaa baatu maaliif halkan gaarii hin jennesa jettee namta akka gaafachuu feete. So you can say a lot of things. Itti yaada waan baay'ee ijaaruu dandeessanii jechuudha. Fakkeenyuma xiqqishaa kana laaltanii jechuudha. Okay. Fakkeenyi xumuraa maal jedha? I sleep at night. I sleep at night. I sleep at night. Ani halkan narrafaa jedha. Kan ammoo maal gochuu dandeessanii? Jecha kaan jedhuu finne can't jedhuu finne as galchine. I can't sleep at night. An halkan rafuu hin danda'u. Okay? Yookiin immoo an halkan rafuu hin barbaadu jechuu barbaaddan immoo I don't want to sleep at night. Halkan rafuu hin barbaadu. Okay? Ati maaliif halkan hin rafne jettee nama tokko gaafachuu barbaadde? Why don't you sleep at night? Halkan maaliif hin rafne? You can also say so many things. You can also say so many things, okay? Al tokko waliin irraa fiignu. The night is cold. Good night. I sleep at night. So barumsa irraa kana osoo hin xumurre dura al tokko summarize haa goonu keessa deemne waan baranne haa ilaallu.
wanta hanga ammaa yookiin dhiyoo kana baranne keessa fiiguudhaaf jalqaba irratti 51 irratti good ka jedhu laalle. Good means nice or right. Fakkeenya isaa fakkeenya jalqabaa fudhannee the food is good, nyaanni bareedaadha yookiin gaariidha. Okay, gataan maal laalle bad ka jedhu laalle. Bad means opposite of good, faallaa gaariiti jechuudha. Not good yookiin immoo wrong jechuudha yookiin hamaa jechuu dandeenya. The weather is bad, haalli qilleensaa badaadha. Okay, isa itti aanu maal jedha? Big jedha. Big means large in size jenneeni. Fakkeenyaaf the house is big, manichi baay'ee guddaadha yookiin guddaa jechuudha. Again maal laalle small, opposite of big jechuudha. It is a little in size jechuudha. Wanta hammaan xiqqaa ta'e jechuudha. The bag is small yookiin immoo she has a small cat jechaati ilaalaa turre. San booddee hot ka jedhu laalle. Hot jennus numa ta'a. Hot yoo jenne irra bareedaa jenne. Having a high temperature jenne. Temperature yookiin immoo temperature olaanaa wanni qabu hot jedhama yookiin immoo hot jennaani ho'aa jechuudha. So fakkeenyaaf the tea is hot, shaayin ho'aadha. Inni itti aanu cold ka jedhu laalle. Cold means having a low temperature. Temperature gadaanaa wanti qabu qorraa yookiin immoo qabbanaawaa jedhama. Fakkeenyaaf the water is cold, bishaanichi qorraadha yookiin immoo dilallaadha yookiin immoo it is cold today. It is cold today jenne har'a ni qorraa. Okay, akkasuma maal laalle happy ka jedhu laalle. Happy means feeling good or pleased jenne. Gammachuun si dhagaamu yookiin immoo gammaduu jechuun afaan oromootti gammaduu jechuudha. So fakkeenyaaf nam tokko gammachuu qabaate I'm happy. Okay, she's happy today jechaati akkas ilaalaa turre. San boodarra maal laalle sad, faallaa happy di. Sad means not happy yookiin gaddaa jechuudha. I'm sad. Okay, he is sad now jechaati inni gaddeera amma. Okay, 59 maal laalle day jenne. Day ka jedhu. Day jenne akkan dubbisne jenne. Day jechuun du'a. So day again, the time when there is light, yeroo ifni jiru guyyaa jechuudha. Fakkeenyaaf today is good day, har'a guyyaan guyyaa gaariidha yeroo jechuu barbaade. Okay, so xumurratti maal laalle night, the opposite of day. Faallaa guyyaati jechuudha. When there is the time when it is dark, halkan jechuudha yeroo ifni hin jirre halkan jennaani. Fakkeenyaaf the night is cold or the night is hot, halkan qabbanaadha yookiin qorraadha jecha adeemuu dandeenya. Yookiin immoo yeroo nama tokko hojii halkan adda baatu good night jettaani halkan gaarii. Okay, or maybe sleep at night, I sleep at night, halkan irrafa jecha waan baay'ee jechuu dandeessa. So barumsi keenya kana fakkaata jechuudha. Xumurree jirra jechuudha. So isin immoo akkuma baratame ga'een keessan waan hanga ammaa haasofne barreeffachuu, erga barreeffattanii qo'achuu. Yeroo viidiyoo kana laaltan immoo viidiyoo hojii shaakaluu akkaataa itti ja'amu san kasirriidhaa saniin jechaa deemu. Yeroo kophaa teessan jechoota kana mataa keessa fiduudhaan okay sagalee ol baasuudhaan wajji jechaa deemu. Sirriitti jette moo jenne viidiyootti get back to the video, gara viidiyoo deebiiti sammooda sirri moo sirri miti jechaa jirtu sun. Akkan irraa kaafee ga'een teessan ta'an barumsa kana babal'isuudha jechuudha. Gara Oromoo biraatitti, gara namoota Oromoo kan afaan kana dubbatu hunda biraan ga'uudhaaf yaalii godhaadha. Amma dandeessanitti hiriyoota keessaniif qoodaadha, share godhaaf jechuudha. Viidiyoo kana immoo like gochuu akka hin daganne. Like gochuun kee qofti namoota hedduu biraa akka ga'u gooti. Akkasuma yoo haaraa taate subscribe godhi. So barumsa biraatiin kutaa itti aanuun hanga walitti deebinutti yeroo gaarii siif haa ta'u. Nagaan ture. Bye bye for now. Okay, baga dhuftanii barumsa keenya kanarraa kanaan waa'ee jechoota dhibban duraa kan namni afaan ingiliffaa hin beekne durarratti baratuu qabu jenne kan takka takkaan ilaalaa turre. Kutaan har'aa kun 60 takkaaffarran fiddee jirti jechuudha. So akka kutaa har'aatitti 61 kanarraa kaane jechuudha. So kanarra irraa eegaluu deemnu inni dura maal ta'uu deema? Head jedha jechuudha.
asirratti jecha head jettu irra caalaan keessan kan amma viidiyoo kana ilaalaa jirtu beekuun maltu. Okay, garuu kutaan kun akkuma isin himetti namoota jalqabarra jiran ilaallata. Namoota duraan beekan immoo waan takka yaadachiisuuf ni gargaara jedheetiin fudhadha. So jechi jalqabaa maal jenne? Head jedha. Head jennee dubbifnaa jechuudha kan dura. Head means the upper part of the body that contains the brain, eyes, nose, and mouth. Walumaa galatti head jechuun the upper part qaama keenya kan gama olii jechuudha. Qaamni keenya olii fi gadi qaba waan ta'eef. So the upper part of the body jechuun qaama keenyarraa gama olii kan jiru, gama olitti kan argamu, that contains jedha. That contains isa kan if keessatti hammate yookiin qabu maal? The brain, sammuu keenya kan if keessaa qabu, eyes, ija keenya kan ifirraa qabu, nose, akkasuma funyaan kan ifirraa qabuu fi mouth, isa afaan ifirraa qabu head jennaanii jedhan. Kana jechuun gabaabumatti mataa jechuudha akka afaan keenyatti. So fakkeenya tokko mee tuttuquudhaan haa ilaallu. Fakkeenyi jalqabaa use your head jedha. Use your head. Use your head erga jettanii daftanii jechuudhaaf use your head. Use your head akkasii jettu maal jechuudha? Mataa kee fayyadami. Asirratti mataa kee fayyadami yeroo jennu sammuu kee fayyadami jechuus ta'a. Yookiin immoo mataa keetitti fayyadamtee wanta ati gootu mataadhaan waa dha'uu ta'us, mataadhaan waa dhiibuu ta'us, use your head yoo sin jedhamu tokko mataa kee fayyadami sin jechuu jira. Uuma fedheefu kan irratti hundaa'u sammuu kee fayyadami jechuu jedhamu mataa isuma qaama keetirra jiru kana fayyadami jechuu jira. Kontekstii yookiin immoo wanta yeroo san isin irratti haasoftan ilaallata jechuudha. Okay, kan itti aanu she washed her head ni jenna. Pronunciation asirriitiin hin dubbise anam maalin jedhe irraan isin deebi'a. She washed her head. Asirratti maalin dogoggore na dachiisaame akka viidiyoo biraa keessatti barannetti dogoggorri nan uume maali eessatti mee tilmaamtani asitti jira jechuu dogoggorri. Jecha wash jedhamtu tuni akka seera pronunciationatti yeroo jechi tokko idiidhaan xumuramu yookiin immoo paastii agarsiisuuf idii yeroo itti daballu yoo xumurri jecha kana amma jecha kun idii malee hanga asii wash jedhamti. Yeroo xumuramu sagaleen xumuraa sh tajaajiludha. Sh ishiin jettu tuni okay, sh sound jedhaniin sagaleen sh jettu tuni sagalee voiceless keessaa takka jechuudha. Wanni voicelessiin xumuramu jedha seerri yeroo hundayyuu jechi yeroo hundayyuu soundiin isaa ka xumuraa voiceless ta'e yookiin isa sagalee hin qabne. Kana jechuun yoo vocal cordii keenya yookiin laagaa keenya hin sossoosne yeroo idiin itti dabalamu gara tiitti deebi'a jedha. Kana jechuun washed ta'a jechuudha malee washed hin jennu jechuudha. I hope it is clear now, right? Ifa jedheetiin abdadha. Saniifu pronunciation sirriidhaa akkam ta'a? She washed her head. She washed her head. Asirratti hair isin jennuun isa kanasi hair head hin jennu her head jedhame her head akkas jenna dafnee jechuudha waan biraa takka hin barbaachisu. So she washed her head akkas jenna jechuudha. Clear? Isheen maal goote mataa ishee dhiqatte jechuudha. Asirratti he has a big head. He has a big head. He's a big head. Inni mataa guddaa qabaa jechuudha gabaabatti. So irra deebiidhaan al tokko haa dubbisnu. Use your head. She washed her head. He has a big head.
So isin fakkeenyota sadeen headiidha wal qabsiisnee ilaalla kanarratti kan feetan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo why did you touch my head yoo jette maaliif mataa koo tuqxe jechuudha. Okay, maaliif mataa koo hin tuqne jechuu barbaadde why don't you touch my head yookiin immoo don't touch my head mataa koo hin tuqin. Don't touch her head mataa ishee hin tuqin. Hit her on head. Hit her on the head mataa ishee keessa dhahi jechuu barbaadde. So waan baay'ee takka jechuu dandeessin jechuudha. Yookiin immoo mataan na dhukkube jechuu dandeessi. Okay, akkami jette I got a headache. Okay, yookiin immoo I have a headache mataa koo na dhukkuba. You can say a lot of things. Ati aanutti yeroo dabarru I jedhaa jechuudha. I yeroo jennu ija takka jechuudha. S yoo itti daballu eyes yoo jennu ija lameen jechuudha. So S malee takka ta'uu qofa nu agarsiisa jechuudha. So I is a part of the body used for seeing jedha. Kutaa qaamaa keessaa tokko kan taate ishee ittiin ilaallu jechuudha. That is ija ishee jennu sana jechuudha. For example, my eyes are blue. Namni tokko waa'ee ija isaa gisee ibsachuu barbaade kalara ija isaa yookiin immoo halluu ija isaa yeroo ibsachuu barbaade akkana jedha. Ijji ta'ee cuquliisa taate my eyes are blue. Osoo asirratti asirraa dhiisee my eye is blue jedhe eye jennaan is yoo qaba waan ta'eef tokko ta'e is jedhaa mitire. So ija takka qofa qaba jechuudha namichi kun. So ijji takkittiin isaa blue yookiin immoo cuquliisaa jechuudha. Good. Ati aanutti yeroo dabarru nam tokko ajajee ija cufachuudha. Ija kee cufadhu jedhee si dabarsuu yoo barbaade close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Akkas jedha jechuudha. Ija kee cufii yookiin cufadhu. She has beautiful eyes. She has beautiful eyes. Isheen ija bareedduu qabdi. Okay. So sirriitti haa dubbifnu al tokko irra deebine. My eyes are blue. Close your eyes. She has beautiful eyes. She has beautiful eyes. Asirratti she has a beautiful jettee mul'isurra. She has a beautiful eyes. She has a beautiful eyes. Akkasitti jettee bareedaa ta'a jechuudha. Inni kun immoo ear jenna. Ear. Asirrattis S yoo daballe gurra lameen ta'a. Ear yoo jenne gurra tokko qofa ta'a. So ear is the part of the body used for hearing sounds. Kana jechuun qaama keenya keessaa tokko ta'ee isa dhaggeeffachuudhaaf waa dhaga'uudhaaf nu gargaaru maal jennaani gurra jennaani jechuudha. Water got into my ears jedha asirratti. Water got yookiin immoo got in my ears yoo jette very poor pronunciation idha. Pronunciation haalaan dadhabaa ta'eedha garuu ni dhagaa jechuun namichi sirraa dhaga'u. Saniifuu akkam ta'uu qaba. Water got in my ears. Dafnee haa jennume. Water got in my ears. 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 Akkas jenna jechuudha. Al tokko jedhame. Can we say one more time? Yes. Water got in my ears. Water got in my ears. Water got in my ears. Good. Bishaan gurra koo keessa seene. Water jechuun bishaan yoo ta'e, got jechuun get irraa dhufe pastiidha seenee jira. In my ears gurra koo keessa jechuudha. Gurra lachuu jechuudha asirratti gurra tokko qofa miti. Asirratti odoo esitan irraa dhiise bishaan gurra tokko qofa seenee jechuudha. Water got in my ear jedha jechuudha sun.
gurra koo keessa bishaan seene gurra tokko qofa jechuudha. He pulled my ears jedha. He inni pulled harkise my ears gurra koo lameen jechuudha. He pulled my ears gurra koo harkise. Maaliif gurra nama harkisa namni? Yeroo takka punishmentiidhaaf yookiin immoo adabbiidhaaf ijoolleefaa gurra yeroo harkisan jechuudha. Barsiisotaas ta'ee namni maatiin takka akkas gooti. But it is not necessary. Barbaachisaa miti garuu. Okay? Asirratti maal jedha? His ears are small. His ears are small. His ears are small. His ears are small. Her ears are small. Gurri isaa baay'ee xiqqaadha jechuudha asirratti. Gurri isaa xiqqaa yookiin xixiqqaa jechuudha. Let's read one more time. My nose is blocked. He has a small nose. Yookiin immoo she has a small nose. Don't touch your nose. Jaatame afraffara jedha. It says nose. Nose. Nose means the part of the face used for smelling and breathing. Kana jechuun part of the face ta'ee kutaa fuula keenya keessaa tokko ta'ee jechuudha. Used kan fayyadamnu yookiin kan nu fayyadu for smelling. Smelling jechuun funfachuudhaaf. Funfachuun smell yoo ta'u for smelling yeroo jennu funfachuudhaaf and akkasuma breathing jenna. Breathing funyaan jechuudha kana jechuun. Hafuura baafachuudhaaf kan nu tajaajilu kan nu fayyadu maal jennaani? Nose jennaan jechuudha. Funyaan. Good. My nose is blocked. My nose is blocked. Jecha block jettu tana baay'inaan ni fayyadamna afaan Oromoo keessatti. Maaliif fayyadamna? Block na godhe baay'inaan. Immoo block na godhe waan akkasiitii irratti fayyadamna jechuudha. Blocking si godha. So in most cases we use to threat each other. Wal sodaachisuudhaaf yookiin immoo namoonni yeroo walitti aaru wanta wal godhu jechuudha. Blockii kana kan fayyadamnu jechuudha. Garuu yeroo takka funyaan keenya yeroo cufamuutu jira jechuudha. Yeroo san maal jenna? Sunilleen cufamuudha waan ta'eef block jechuun wanta takka akka wanni takka hin baane yookiin immoo jidduudhaa wanni takka hin dabarre yookiin ergaan tokko gara akka deemu barbaadu akka hin geenye gochuu cufuu waan ta'eef hiikni isaa. So asirratti kan cufamu hafuura saniif my nose is blocked. Yeroo qorri nu rukutu yookiin immoo yeroo utaalloon nutti jirtu yookiin dunfafni yeroo nama qabdu maaltu ta'a waan akkanaatu ta'a jechuudha. Funyaan koo na cufame ka jennu san jechuudha. Hafuura baafachuu hin dandeessu yeroo sana. My nose is blocked. Okay. Asirratti blocked hin jennu asirrattis. Maal jenna? Blocked jenna jechuudha akkuma isa reefu san. Idiidhaan xumurama sababa voiceless ta'eef sagaleen xumura blocked ta'a malee blocked hin ta'u jechuudha. Namni wanni kun hin galleef keessaan na gaafachuu danda'a. WhatsAppiin keenya isaas jalatti mul'atu kana jechuudha. Anytime you want to ask a question, feel free and you will get your answer as soon as possible. Good. Funyaan koo cufameera jechuu jenne. She has a small nose. She has a small nose. Isheen funyaan xiqqaa qabdi. Okay, yookiin xinnaa qabdi. Don't touch your nose. Don't touch your nose. Funyaan kee hin tuqin. Okay, let's read one more time. My nose is blocked.
he has a small nose yookiin immoo she has a small nose. Don't touch your nose. Asirratti gaa fakkeenya mataa keenyaa fayyadamne ani kan mataa koo fayyadame isin immoo maal fayyadamuu dandeessu? For example, very easy example like my nose is blocked jedha asirratti. Ati funyaan koo maal ta'e? Don't touch my nose. Yookiin immoo asirratti hordofte don't touch my nose jedha. Isin isa kana deebistanii don't yoo asirraa kaastan touch my nose jedha. Funyaan koo tuqi jedha. Asirratti she has a small nose jedha. Isheen funyaan xinnaa qabdi ka jedhu small kana big dha yoo bakka buuste. Okay, adjective isaa kana jechuudha. She has big nose. Yookiin immoo funyaan bareedaa qabdi jechuu barbaadda. She has beautiful nose. Isheen funyaan bareedaa qabdi jechuu dandeessa jechuudha. You can say whatever you like. Wanta barbaadde jechuu dandeessa jechuudha. Okay, jijjiiraati ilaalaa isin immoo kan mataa keessanii. Asitti yoo dhufnu maal jedhaa? Mouth jennamu mouth jenname. Mouth yoo jettan argattanii jirtanii. Okay, yeroo hedduutii fi achi yeroo dhuftu sagalee jettu humti malee zta jettu humtu jechuudha. Mouth. Okay, mouth means the opening in the face used for eating and speaking. Kana jechuun it is the opening bana jechuudha in the face. Afaan kana gubbaata jirtu jechuudha. Used for eating, tokkoffaa waa nyaachuudhaaf kan nu gargaartu, and fi yookiin akkasumatti jechuudha speaking dubbachuudhaaf. Wanta waa nyaachuu fi dubbachuuf nu gargaaru kan fuula keenya yookiin mataa keenya keessa gama fuulaatiin jiru maal jedhama? Afaan jennaani jechuudha. Okay, afaan ingiliffaa beektaa? Nyaata afaan keetiin nyaata. Okay, lachuutu ni fayyada jechuudha. For example, Dr. bira deete yeroo baay'ee maal sin jedha? Open your mouth. Open your mouth. Afaan kee bani sin jechuu jira. Inni taanu my mouth is dry. Afaan koo goggogeera yookiin goggogaadha afaan koo. Yeroo takka takka yeroo si dhukkubu afaan si goggoga. Okay, kun immoo wash your mouth. Afaan keetirree waa si jiraate namaatu wash your mouth sin jedha yookiin atiitu namaan wash your mouth jedha jechuudha. So asirratti al tokkomee irra deebinee dubbisnu. Open your mouth. My mouth is dry. Wash your mouth. Isin immoo maal jechuu dandeessan? Isuma kana waan irraa jirtanii. Open your mouth ka jedhu. Okay, afaan kee hin banin itti deebisuu barbaadda. Don't asin jecha don't jedhu dabalte. Don't open your mouth. Afaan kee hin banin. Shut your mouth. Afaan kee cufadhu. Inni kun amma lola asirratti nama dubbii si afaan deebisu yookiin si waa jechuu barbaadu yeroo loltan shut your mouth. Okay, akkas jedhama. Kan inni kan biraa kana yoo fudhanne my mouth is dry ka jedhu. My mouth is dry. Afaan koo goggogaadha ka jedhu. Afaan koo goggogaa miti. My mouth is not dry. Yookiin immoo my mouth is wet. Afaan koo jiidhaadha. Asirratti maal godhuu dandeenya? Wash your mouth jedha. Fakkeenyaaf don't wash your mouth jettee afaan kee hin dhiqatin. Baay'inaan hin jedhamu mure. Afaan kee dhiqadhuma jedhama akka positiivatti jechuudha. So jechaaf ni jiraami jechumaaf ni jiraamiti kan jennu yoo ta'e don't wash your mouth jechuu barbaanne haala tokko tokko keessatti jechuu mala. So don't yooti dabalte don't wash your mouth. Afaan kee hin dhiqatin. Fakkeenyaaf nama tokko afaan haala akkamii keessatti mudata wanni kun? Nam tokko afaan isarra waa garte go and wash your mouth yoo ta'e deemi afaan kee dhiqadhu. Maal sin jedha? That's none of your business.
that's none of your business siin jechuu danda'a. Suni dhimma keetii miti siin galchu siin jechuu danda'a jechuudha. So nama saniin if you don't want, don't wash your mouth. If you don't want, don't wash it. Yookiin immoo it is up to you. Dhimma keetii anaan galchu jechuu dandeessa deebistee atis. Inni kun immoo hand jedha jechuudha. Hand jennaan harka jechuudha. The part of the body that ends of the arm used for holding things. Qaama keenyarraa isa ittiin wantoota qabannee wahiin ol fuunu harka jennaan jechuudha. So wash your hands. Harka kee dhiqadhu. Asirratti SCN irraa kaatee harka tokko ta'a. Don't forget that. Harka kee dhiqi yookiin dhiqadhu. My hands are cold. Harki koo qabbanaadha yookiin qorraadha. Akkasuma she raised her hand. Wash your hands. She raised her hand. Asirratti rising jeenaani. Bakka kutaa keessa barsiisan raise your hand yoo sin jedhe harka kee baasi. Way gaafatu deemtaami. If you wanna ask a question, just raise your hand. Gaafii gaafachuu barbaannaan harka kee kaasi jechuudha. Fakkeenya biraa maal jechuu dandeenya? Isa kana mee maal godhuu dandeenya? Maal irraa jijjiirree hiika akkamii akkanuu kan godhuu dandeenya mee? If you don't wanna wash your hand, it is up to you. Yoo dhiqachuun barbaanne harka kee dhimma keeti. Okay? Yookiin immoo don't wash your hands if you don't want to. Don't wash your hand if you don't want to. Yoo dhiqachuun barbaanne hin dhiqatin harka kee. It's up to you. Dhimma keeti yookiin dandaateeti. Okay? Kan immoo maal godhuu dandeenya? My hand is cold. My hand is cold. Harki koo qorraadha ka jedhuuf. My hand is hot. Yoo jennu harki koo ho'aadha. Asirratti raise her hand. She raised her hand ka jedhu hiidhaan bakka buusuu dandeenya. He raised his hand godhuu dandeenya. He asiin goonaan his ta'a. Asirratti inni immoo she raised her hand jedha. Nuti she ka jedhu hiitti deebisne he raised his hand goonaa jechuudha. Isaanii jijjiiruu feene they raised their hands yookiin immoo hand. Asirratti namni harka lama waan hin baafneef S'in qabu jechuudha. Harka tokkoon kan baastu saniif S'in irraa hafte. So she raised her hand. Yookiin immoo don't raise your hand. Harka kee hin baasin. Don't raise your hand. Harka kee hin baasin. Gadi deebisi jechuudha. Nama harka baase akka gad deebisuu hin barbaadu. Yookiin immoo lower your hand. Harka kee gad deebisi jechuudha. Inni taanu leg jedha. Leg is the part of the body used for standing and walking. That means miila. Kana jechuun part of the body kutaa qaamaa ta'ee used kan nu fayyadu kan itti fayyadamnu for standing dhaabbachuudhaaf and walking akkasuma deemuudhaaf. Kun jechuun maali? Miila jennuu sana jechuudha. He lost his leg. Nama miilli isaa sababa adda addaatiin irraa murame yookiin dhabe. He lost his leg jennaan jechuudha. Miila isaa dhabee jira. Asirratti he crossed his leg yoo jedhe nam tokko. Cross jechuun wal qaxxaamursuu jechuudha. So namni yeroo taa'u shaayii dhugu yookiin immoo yeroo takka miila walirra kaa'atee yeroo taa'u maal jennaani? Yoo isa ta'e he crossed his legs. He crossed his legs. Miila isaa walirra kaa'atee taa'aa jira jechuudha namichi sun. Okay? Inni taanu stretch your legs. Stretch jechuun adda harkisuu yookiin immoo diriirfachuu jechuudha. Miila kee walitti qabamtee yeroo teessu, please you can stretch now. Diriirfachuu dandeessa jechuu barbaadde jecha stretch jette tana fayyadamte jechuudha. So stretch your legs. Miila kee diriirsi. Let's read one more time. He lost his leg. He crossed his legs. Stretch your legs. Stretch your legs. Back jedha asirratti. Back means the part of the body opposite the chest, from the neck to the waist. Kana jechuun
part of the body ta'e kutaa qaamaa keessaa opposite the chest kan faallaa yookiin immoo gama faallaa isaatiin jiru yookiin gama kaaniin jiru gama chestiitiin jiru jechuudha. Chestiin fuulduraa miti gama faallaa isaatiin kan jiru dugda jechuudha. From the neck mormarraa kaasee to the waist hanga mudhiidha jechuudha. Waist jechuun mudhii isa jennuun kana jechuudha. Kun maal jedhama? Dugda jechuudha. Dugdaa wal qabsiisnee maal faa jechuu dandeenya? Jechi baak jettu tuni yeroo biraatis waan biraa taati dugda qofa osoo hin taane waan biraa baay'ee taati jechuudha. Hiikaa hedduu qabdi. My back hurts. Asirratti dugdi koo na dhukkuba jechuudhaaf maal jenne? My back hurts. Inni kun immoo he hit her back. Inni dugda ishee dhahe. Maal jenne? He hit her back. Inni dugda ishee rukutee jechuudha. Lean back. Maal jechuudha? Irkadhu jechuudha. Nama taa'u jiru dugdaan irkadhu jechuu barbaada. Dubatti irkadhu jechuudhaaf lean back. Akkas jenna jechuudha. So al tokko dubbisuudhaaf my back hurts. He hit her back. He hit her back. Lean back. Asirratti fakkeenya asirraa yoo kaane hin irkatin. Don't lean back. Lean jechuun irkachuu jenneen. Don't lean back. Dubatti hin irkatin. Yookiin dubatti hin jedhin hin irkatin jechuu barbaada. Akkas jechuu dandeessaan. Inni itti aanu stomach. Stomach hin jennu. Stomach. Stomach. Stomach is a part of the body where food is digested. Okay? Kana jechuun kutaa qaama keenyaa keessaa kan nyaanni itti daakamu. Digestioniin itti gaggeeffamu. Bullaa'insi jechuudha. So kana jechuun garaa jechuudha afaan keenyatti. Garaa yookiin garaacha. For example, we can say my stomach hurts. My stomach hurts. Garaan koo na dhukkubaa jira jechuudha. Na dhukkuba garaan. Okay? She is holding her stomach. Isheen garaa ishee qabachaa jirti yeroo ammaa kana. She's holding her stomach. Asirratti she is kayadu she's jennaani. Holding isa kana immoo her jennee waan dafnee jennuuf her stomach. Her stomach. Walirratti she's holding her stomach. She's holding her stomach. Are we good? Your name's right? Fine. Don't eat with an empty stomach. Empty in Janada, it's wrong. Stomach in Jan, it's wrong. Amma dogorana coming to be feminine castido bisu. Don't eat with an empty stomach. Yojate. Gutugututi dogora. Don't eat kayatu. Don't eat yoyatele rakongavu. Garu. Don't eat pronunciation very done. T is my ajirtana do bistu. Don't eat with the yatudana with. Don't eat with. Okay? An empty stomach. Don't eat with an empty stomach. Don't eat with an empty stomach. Don't eat with an empty stomach. Garaduwatti enyaatin jechuudha walumaa galatti. Irra deebinee dubbisnu. My stomach hurts. My stomach hurts. She's holding her stomach. Don't eat with an empty stomach. Don't eat with an empty stomach. Inni xumuraa the knee jedha yookiin knee keen dubbisnu asirratti
The knee is the main joint that connects the upper leg to the lower leg. Kana jechuun jilba jechuudha hiikansa. Definition isaa the main joint wal qabsiistuu qaama keenyaa tan taate irra guddoo isii that connects the wal qabsiistuu the upper leg miila keenya gama oliitii fi yookiin miila keenya gama olii to the lower leg miila keenya isa gama gadiitiin kan wal qabsiistu maal jedhamuun beekamti jilba jechuudha. Okay, fakkeenya tokko tokko haa ilaallu. My knee hurts. Jilbi koo maali na dhukkuba jechuu barbaadda. Akkasii jetta. Bend your knee. Jilba kee cabsadhu. Bend your knees. Yoo yennaa amma esitti daballe jilba kee lameen cabsadhu jechuu ta'a jechuudha yeroo sun. Okay, katti aanu maal jedha? She touched my knees. She touched. Asirrattis touch yeroo jennu ch jedhuma chaadhaan xumurama jechuudha. Sagalee ch jettuun xumura. Saniif idii yeroo itti dabalamu gara tii deebi'a jechuudha kunis. Touched. Okay. She touched my knees. She touched my knees. Okay. Dafnee haa jennu. My knee hurts. Bend your knee. She touched my knees. Isheen jilba koo tuqxee jechuudha. Mee al tokko revise haa goonu. Keessi deebine summarize haa goonu. Maal jenne? Head jenne. Head is maal jenne? The upper part of the body that contains the brain, eyes, nose, and mouth jenne. Kutaa qaamaa kan wantoota ijaa fi gurraa fi kanneen hundaaf keessa qabatu jenneedha. Fakkeenya jalqabarraa kan laalle use your head mataa kee fayyadami. Inni itti aanu kan laalle eye jedha. Eye means the part of the body used for seeing. Kutaa qaama keenyaa keessaa tan arguudhaaf nu gargaartu jenne. Fakkeenya namni tokko my eyes are blue yoo jedhe iji koo cuquliisa jedha. Akkasuma she has a beautiful eyes yoo jedhe isheen ija bareedduu qabdi jechuudha. Okay? Kan itti aanu maal laalle ear ka jedhu laalle it is part of the body used for hearing sounds. Sagalee adda addaa dhaga'uudhaaf kan nu gargaartu gurra jechuudha. For example, water got in my ears yoo jedhe nam tokko bishaan gurra keessa na seene jechuu barbaadde akkasii jette jechuudha. He pulled my ears. Inni gurra koo na harkise jechuudha. Kan itti aanu kan ilaalle maal jedha? Nose jedha. Nose means part of the face used for smelling and breathing jenne kutaa qaama keenyaa tan fuunfachuu fi akkasuma hafuura baafachuudhaaf nu gargaartu funyaan jenneeni. So for example namni tokko my nose is blocked yoo jedhe funyaan yeroo si cufame yeroo utaalloon si qabutti my nose is blocked jetta funyaan koo na cufamee jira jechuu jirta jechuudha. Fakkeenyaaf akkasuma don't touch my nose nam tokko yoo jedhe funyaan koo nan tuqin. Okay? Jechuu jira jechuudha. Kan itti aanu maal laalle? Mouth laalle. Mouth means the opening in the face used for eating and speaking. Banaa afaan keenya, banaa fuula keenya gubbaa teessu tan waa lamaaf nu tajaajiltu speaking yookiin dubbachuu fi akkasuma nyaachuudhaaf kan nu gargaartu mouth jedhama. Fakkeenyaaf doktorri tokko tokko yeroo si qoratu okay, open your mouth siin jedha afaan kee banii. Okay, my mouth is dry. Afaan koo goggoge jechuu barbaaddeessa. Akkasuma ibsachuu dandeessa. Katti aanu hand ka jedhu laalle. Hand jechuun harka jechuudha. It is part of the body that ends of arm used for holding things. Waa harkatti qabachuudhaaf wanti nu gargaaru maal jedhama? Harka jennaani. Wash your hands. Harka kee dhiqadhu jechuu barbaaddan tokkooni. Akkasuma she raised her hand. Isheen harka ishee baaste jechuu barbaadde. Okay, fakkeenyota kanaan wal qabsiisnee ilaallee turre. Akkasuma leg ka jedhu ilaallee turre. Leg means part of the body used for standing and walking. Miila jechuun qaama keenya keessaa kan standing dhaabbachuu fi walking deemuudhaaf nu gargaartu jenne. Okay, namni miila isaa dhabe tokko miila isaa dhabee jira jennee ibsachuu barbaanne he lost his leg jenneeti ibsachuu dandeenya. Akkasuma fakkeenya biraa stretch your leg miila kee diriirsi jechuu barbaade nam tokko stretch your legs jedha miila kee diriirsi jechuu barbaade. Inni itti aanu maal jedha?
back jenne. Back means part of the body opposite to the chest, from the neck to the waist. Kutaa qaama keenyaa keessaa tokko kan ta'e dugdi kan faallaa gama maaliitiin jiru gama chestii yookiin lapheetiin jiru jechuudha. Lapheen gama duraati, baakiin immoo faallaa isaa gama dugda duubaati jechuudha. Jechi baak jettu hiikaa hedduu qabdi jenne. San keessaa inni tokko qaama keenya keessaa kan ta'e isa kana jenne. Back is hurt, dugdi koo na dhukkuba. Akkasuma he hit her back, okay, inni dugda ishee rukutee jira yookiin dha'ee jira. Lean back yoo siin jedhamu tokko dugdaan hirkadhu jechuu jira. So fakkeenyi biraa asirratti inni itti aanu stomach jenne. Stomach akkan jenne dogoggora yeroo dheeraati. It is part of the body where food is digested. Kutaa qaamaa keessaa kan nyaanni itti bullaa'u jenne. For example, my stomach hurts, garaan koo maal ta'e na dhukkuba. Akkasuma she is holding her stomach, isheen garaa ishee qabachaa jirti jechuu jirra. Okay, don't eat with an empty stomach yoo siin jedhe doktorri tokko maal siin jechuu jira. Garaa duwwatti hin nyaatini yookiin eatii kan drinki bakka buusi. Don't drink, okay, with an empty stomach yoo siin jedhe garaa duwwatti hin dhugin jechuu taha. Xumurratti maal ilaalle? The knee ka jedhu ilaalle. Knee means it is a main joint that connects the upper leg to the lower leg. Miila keenya kan gama gubbaatii fi jalaa kan wal qabsiisu maal jennaani? Jilba. Knee jennaani. My knee hurts, miilli koo na dhukkuba, jilbi koo na dhukkuba jechuudha. Bend your knees, miila kee jilba kee cabsi jechuu jirra yookiin cabsadhu yookiin immoo diriirfadhu jechuu barbaadda. So walumaa galatti barumsi keenya kan kutaa kutaadhaan ilaalaa jirru waa'een jechoota dhibbanii kana fakkaata. Kutaa itti aanuun hamma walitti deebinutti isin immoo dirqamni keessan viidiyoo kana namoota viidiyoon kun biraan ga'een biraan ga'aadha sheer godhaa fi hiriyoota keessaniif. Akkasuma yoo isinitti tole like yoo tuqxan daran akka jabaanne hojjennu nu gooti laayikiin teessanii wanni nuti dalagaa jirru isiniif taate jechuu nu beeksisti jechuudha. Akkasuma viidiyoo kana kutaa itti aantuun barumsa biraatiin hamma walitti deebinutti have a wonderful time. Bye bye for now.